qilintoo fi qaallitti cabsu yeroo ammaan tana saba isaanii bal'aa Oromootiin wal gahanii jiru. Bilisiginnaan sobaan shirte hidhaa keessa kan buufte kan akka obbo Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boranaa, Shamshaddiin Xahaa, Jaalli Abdii Raggaasaatii fi hedduu isaanii yeroo ammaan tana gallakkeeftee jirti. Dhugaan saba biyyattiidhaa injifachuudhaan Itoophiyaan yeroo qilee gubbaa geessee jirtu kanatti hayyoonni Oromoo hidhaa keessa gallakkifamanii jiru. Gaazexeessaa uummanni kan ta'an Mallasaa Dirribsaa akkasumatti illee gama kaaniin Dajanee Xaafaatii fi kanneen birootis hidhaa keessaa ba'anii kan jiran yommuu ta'u ammoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduu ta'anis guutumattuu yeroo ammaan tana qilintoo fi qaallitti irraa bahuudhaan saba isaaniitii wajjin wal ga'anii maatii wajjinis wal argaa jiraachuun isaanii baramee jira. Shirri bilisiginnaatii fi sobni bilisiginnaadha ammoo otoo olee hin bulin yeroo ammaan tana fashalaa'uudhaan dhugaan sabaa ifa baatee hayyoonni sabaa wajjin wal gahanii jiru. Oromoon bakka maraa halkan kana ammoo dhiichisaa kan jiru yommuu ta'u Finfinneen halkanis kan hin fakkaanne ta'utu himamaa jira. Har'aan tana ammoo aduun biiftuudha deebitee akka lammada baatetti magaalaan Finfinnee iftee sabni Oromoo keessatti wal ga'ee hayyoota Oromoo simachaa jira jedhan. Yeroo ammaan tana hooggantoonni olaanoo ta'an kan Oromoo kan akka obbo Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa gama kaaniin ammoo Dajanee Xaafaa fi akkasumatti illee obbo Jaalli Abdii Raggaasaatii fi kanneen biroo hedduu ta'an ba'anii saba isaaniitii wajjinis wal gahanii ergas dabarsanii jiru. Oromoon bakka mara gammachuu isaa ibsachaa kan jiru yommuu ta'u ammoo bilisiginnaan sobaan kan hayyoota Oromoo kana hidhaa keessa waggaa tokkoo fi walakkaa irra taa'aa turte. Bilisiginnaan salphattee salphinaan mana hin jaamne keessa kuftee baquunsi gaccabee ammoo kan hayyoota Oromootii fi Oromootis oljee ijji Oromoodhaa kan imimmaan yaaftu arraan tana ammoo imimmaan gaddaarraa gara gammachuuttis jijjiiramtee jirti. Haadholeen Oromoodhaa kan bilisiginnaan rakkifamaa turan kutaa biyyattii keessaa bahaa hamma dhihaatti kaabaa fi kibbatti bahuudhaan halkan otoo hin jenne ammoo ililchee fi gama kaanii manguddoonnis dhiichisan hayyoonni isaanii hidhaa keessaa hiikamus gammachuu ibsachaa jiru. Bilisiginnaan ammoo erga hayyoota Oromoo hidhaa keessa buufte Oromoon dukkana keessaa bu'uu hin dandeenye keessa bu'ee jirechuudhaan ammoo akeekkatte Oromoo bahaa hamma dhihaatti gama kaaniin kaabaa fi kibbatti addaan qoqqoodde gosaa fi gandaan ammoo walitti naquudhaaf yaalaa kan turte. Hayyoonni Oromoodhaa otoo uummanni Oromoodhaa hin qoodamin ammoo saba isaanii gammachuudhaan bahee isaan simatus afaan dhaqanii jiru. Sobni bilisiginnaadhaa dirratti mul'ate dhugaan sabaa ol baate ammoo saba bilisiginnaadhaa kan dirree kana balleessee ture yeroo ammaan tana awwaaltee jirti. Gocha suukanneessaa bilisiginnaan uummata kana gubbatti waggaa tokkoo fi walakkaa raawwatte ammoo deebinee kan dubbannu ta'a jedhan hayyoonni Oromoo yeroo ammaan tana hidhaa keessa gallakkifaman kan akka obbo Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaatii fi kanneen biroo kan akka Jaalli Abdii Raggaasaa. Gocha suukanneessaa bilisiginnaan raawwachaa turte hayyoonni Oromoo kun hidhaa keessa ammoo otuma jiranii odeeffannoo kan qaban yommuu ta'u gocha sanyii dogoggaa lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaa, kibba Oromiyaa, baha Oromiyaatti raawwatan jalaa bilisiginnaanis boof hin jirtu jedhan. Gocha suukanneessaa bilisiginnaan dhiyeenya kana raawwachaa jirtu keessaa ammoo haleellaa diroonii gama kaaniin kan xiyyaara qilleensarraa fi akkasumatti illee hidhamtoota siyaasaa qeerroo hedduu hidhaa keessaa baasuudhaan kumaatamaan rashanuu fi gama kaaniin kaan ammoo bineensa nyaachisuun kaanis ammoo adda baba'itti baasuudhaan harmee isaanii duratti ajjeesuudhaa fi uummata suukanneessuu gama kaaniin hedduu hidhanii kaanis ammoo qabeenya isaanii hamma saamuutti yeroo kanatti ammoo gochi bilisiginnaan gochaa turte kan waggaa 27 wayyaaneen gochaa turtes caalu waggaa 3 saba Oromoodhaa ammoo akka males akka sabaatti kan cabsiidha. Oromoon ammoo tokkummaan ka'uudhaan bahaa fi hamma dhihaatti gama kaaniin kaabaa fi hamma kibbaatti gammachuusaa ibsachuus itti fufee jira. Eegdonni obbo Jawaar Muhammad yeroo ammaan tana Jawaar Muhammad faa dura kan gallakkifaman obbo Jawaar Muhammad faa deebisanii ammoo eeguudhaaf qophiirra akka jiranii fi gama kaaniin hedduun isaanii ammoo hidhaa keessaa kan gallakkifaman otoo maatiin isaanii biraan ga'een ammoo Oromoo marti bahuudhaan simachaa jiraachuu fi maatiin hidhamtoota siyaasaatis hedduun isaanii yeroo ammaan tana gara qilintoo fi qaallitti qajeelaa
qajeeluudhaan nama isaanii gammachuun simachaa jiru. Halkanarraa kun ammoo dukkana ta'e kan jiru saba uummata Oromoo cunqursuuf yaadaniif gama kaaniin ammoo warra gabroonfataadhaaf yommuu ta'u Oromoodhaaf ammoo halkan kun halkan bariitii fi halkan ifaa ta'e mul'ate Oromoo walitti bu'uun gammachuudhaan hayyoota isaatiin simachaa jira. Namoonni baay'een ammoo kanaan dura obbo Jawaar Mohammadii fi hayyoota Oromootiif waahila turan ammoo hayyoota Oromoo kan hidhatti gananii bilisiginnaa wajjin dhiichisaa turan yeroo ammaan tana ammoo deebi'uudhaan salphina tokko malee baga waaqni isin baase gammachuu qabna jechuudhaanis yoo ibsatan mul'achaa jira. Kan akka hamma gishee gama kaaniin ammoo hedduun isaanii kan bilisiginnaadhaaf bitamanii saba isaanii gananii waggaa tokkoo fi walakkaa oliif saba Oromoo addaan qoqqoodaa turan yeroo ammaan tana salphii tokko malee baga waaqni isin baase jechuudhaan ergaa gammachuutis dabarsaa jiru. Waaqni Oromoodha. Hayyoota Oromoo baasuun Oromoo gammachiise saba bal'aa Oromootis tokkoomse yeroo ammaan tana xiiqii keessaas galchee jira. Bilisiginnaan salphattee salphina guddaa hammanan jaamne keessattis koftee jirti. Hiikamuu hayyoota Oromootiif gammachuu sabni Oromoo bahuudhaan magaalaa Finfinneetii fi magaalota gurguddootti ibsachaa jiran miidiyaaleen gurguddoonis gabaasaa jiru. Kan akka Aljaziiraa gama kaanii Reuters BBC dabalatee hedduun isaanii yeroo ammaan tana hidhamtoonni siyaasaa biyyattii rakkoo keessaa baasuu danda'an yeroo ammaan tana gallakkifamanii jiran jechuudhaan miidiyoonni gurguddoon martinuu gabaasaa jiru. Bilisiginnaa yeroo kanatti waan biyya bulchaa jirtus hin fakkaattu. Kanneen hidhaa keessaa ba'an ammoo biyyattii hoggana waan jiran fakkaatti sabni biyyattii otoo nafin buqqa'uudhaan isaa iyyoo simatus mul'atee jira. Bilisiginnaan guutummattuu salphina keessa kan galte warri salphinaa kan salphoo hin beekne ammoo Shundoroonni Oromiyaa martinuu baga hidhaa keessaa waaqni isin baase jechuudhaan ammoo ergas dabarfachaa jiru. Bilisiginnaan badiin isin saba kana gubbatti hojjette ammoo kan dagatamu miti. Bilisiginnaan akka badii hin qabnetti yeroo ammaan tana ammoo qulqulluu of fakkeessuudhaan Jawaar faa akka waan isin hidhinitti baga waaqni isin baase jechuun ergas dabarfachaa jiru. Obbo Jawaar Mohammad dabalatee gama kaaniin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo martiidhaa keessaa kan gallakkifamaa jiran yommuu ta'u ammoo kan akka Iskandar Naggaatii fi hedduun isaanii saboota garagaraa raayisiidhaa keessa buufaman yeroo ammaan tana gallakkifamanii jiru. Finfinneen halkan kana Oromiyaa kan fakkaattu Itoophiyummaan Abiyyi Ahmadii fi gama kaaniin Shimallis Abdisaatii fi warri Amaaraa faarsaa turan biyyee nyaattee waan jirtu fakkaatti. Oromoon tokkummaan bahuudhaan lukaa fi konkolaataan ammoo otoo nafin Qaallittii fi Qilinxoo marsuun hayyoota hedduus guuree yeroo ammaan tana gara maatii isaaniittis geessaa jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube bara gammachuu nuuf haa ta'u. Gama kaaniin kan injifannoo isiniin jecha ammas deebine hidhamtoonni siyaasa hidhaa keessaa ba'an maalirra akka jiranii fi bilisiginnaanoo maalitti akka jirtu qabannee walittis kan deebinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube, namoonni YouTube keenya muhaa Oromootiif haarawaa taatan YouTube keenya muhaa Oromoo subscribe gochuu maatii nuuf taasisaniin jecha qophii keenya itti aanuun hamma walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nu turaa isiniin jenna. Fardi ko bango